Caffeen Oromiyaa yaa'ii idilee 8ffaa waggaa 4ffaa bara hojii 6ffaasaa eebba manguddootiin eegale. Nageenyuti ta'e Oromoo waa'iti bakka bu'oota uummata Oromoo mootiidha. Oromoo mootiidha. Uuma fi uumama irratti mootiidha Oromoon. Waaqayyo isin haa milkeessu. Barriif gadaan isin haa milkeessu. Artaa kana nagees, hambaa nagees, Itoophiyaa nagees, Oromiyaa nagees, biyya nagaa nuu tolchi, biyya quufaa nuu tolchi, biyya eebbaa nuu tolchi. Afyaa'in caffee Oromiyaa Addis Abdurrahman haasawaa baniinsaa taasisaniin yaa'ichi imala boqonnaa haaraa milkeessuuf hojiilee karoorfaman dhugoomsuu keessatti hojiilee hojjetamaa turan kan itti ilaalamu ta'uu himan. Naannoo Oromiyaatti badhaadhina maatii mirkaneessuudhaaf hojii tarsiimoo bocamanii hojjetamaa jiran jijjiirama damee hedduun fidaa jirus jedhan. Sirni federaalizimii sabdaneessaa qajeeltoo ijaarsa dimookiraasiin imala ijaarsa biyyaa dhugoomsuuf duudhaalee obbolummaa fi tokkummaa walqixxummaa ummatootaa karaa hammateen dhaabbilee ciccimoo sirnaa fi mootummaa cimaa ijaaran jiddugala godhachuudhaan kallattiiwwan misooma haqa qabeessa ta'e badhaadhina biyyaa milkeessuudhaaf mul'ata qabanne milkeessuuf hojjechuu irratti argamna. Birmadummaa diinagdee keenyaa dhiibbaa fi qormaatilee kamiyyuu dandamatee galii keessoon of danda'uun sirna diinagdee damdaneessa mandhaleen utubamee tarsiimoo misooma baadiyyaa fi magaalaan oomishtummaa dabaluudhaan wabii nyaataa mirkaneessuuf badhaadhina hunda galeessa mirkaneessuuf irratti kan fuulleeffatedha. Nageenyi waaraan akka naannichatti mirkanaa'uudhaaf hojii hojjetamaniinis bu'aaleen abdachiisaan galmaa akka jiran ibsaniitiin jiru. Qaamolee hidhatanii socho'aa turan karaa nagaatiin galan kan galateeffatan yoo ta'u kan hafanis karaa nagaa filatanii akka galan dhaamaniitiin jiru. Mootummaan naannoo Oromiyaas galmii badhaadhinaa nageenya uummata naannichaaf murteessaa ejjennoo jedhuun waamicha nagaa taasisaa turee jira. Kana hordofees caayaa sirna gadaa tokko jalatti mari'achuudhaan waliigalteen nagaa taasifamee jira. Qaamoleen daandii nagaa filatanii galtan mootummaa fi uummata keenya biraa kabajaa fi galata guddaa qabdu. Kanneen hafanis boqonnaa wal waraansaa cufuudhaan daandii nagaa filatanii qe'ee nagaan keessaa baatanitti akka deebitaniif balballi keenya banaa ta'uusaa ibsaa maqaa koo fi maqaa kabajamee caffee kanaan irra deebi'ee waamicha taasisa. Ajandaaleen marii caffeef dhiyaatanis sagalee guutuun mirkanaa'uun yaa'ichi eegalameera. Bu'uura heeraa fi seeraatiin baay'inni miseensota caffee argamuu qabanii yaa'ii keenya jalqabuuf kan nu dandeessu waan ta'eef yaa'iin idilee 8ffaa waggaa 4ffaa bara hojii caffee 6ffaa ifaan banamuusaa ibsaa tumsa waloon badhaadhina hunda galeessa ni mirkaneessina.